kabajamtoota ilmaan Oromoo baga YouTube chaanaalii Suushaan Aliyyitti nagaan dhuftan yookaan Suushaan Tiyuubitti baga nagaan dhuftan isiniin jecha YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maamila tahuu akka qabdan isin beeksisam. Haa ta'u malee arraan tana raajii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jiram. Mallattoon quba lamaan kanaa maaliif barbaachiseem? Namoonni hedduun quba lamaan kana yeroo ol qabanii suuraa kaan ni mul'atam. Rakkoon isaatii fi wanni inni qabee dhufu maali jennee yaaduudha qabnaam. Haa ta'u malee kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundaaf arra sagantaa ajaa'ibaa kan namoota suuraa yeroo kaan quba isaanii lamaan ol qabanii kaanii isinii qabadhee dhiyaadheetiin jiram. Nafaana turam. Hayyee kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundaaf isaan qofa osoo hin ta'in kan birootis namoonni hedduu hubannoo irraa fudhata jeetii yaadam. Haa ta'u malee suuraa namoonni yeroo hedduu kaan harka lamaan ol qabuudhaan yookaan quba lamaan kana mul'isuudhaan ni ka'anii maaliif barbaachiseem? Haa ta'u malee mallattoo nagayaati jechuudhaan addunyaan irratti waliigaltee waggoota dheeraadhaaf yeroo suuraa kaan quba lamaan kana ol qabanii ni mul'isanii maali rakkoon inni qabee dhufu hoo maali jennee yoo yaadne ammaan tana isiniif ibsuun danda'am. Haa ta'u malee taatee amma dura biyya Chaayinaa keessatti teherraan kaasuudhaan addunyaan waan kana balaaleffataati jirti. Namoonni hedduun marsaa hawaasaa kanarratti yeroo suuraa ka'an quba lamaan isaanii mul'isuudhaan suuraa ni ka'anii. Suuraan isaan ka'an kun isaan mallattoo nagaa kana mul'isuudhaaf haa ta'u malee rakkoon inni qabatee dhufu maal akka ta'u hin beekne. Haa ta'u malee namoonni yeroo hedduu bakka bashannanaatii fi bakka adda addaatti hiriyoonni wal arkan suuraa lamaan harka quba lamaan isaanii kana ol qabuudhaan suuraa ni ka'anii. Rakkoon hoo maali? Haa ta'uutii suuraa yeroo quba lamaan kana ol qabanii ka'an mallattoo nagayaati jechuun addunyaan haa fayyadamtuu malee rakkoo guddoo hammanan jedhamne fideetti dhufeeti jiram. Biyya Chaayinaa keessatti intalti takka suuraa ishii akkana jechuudhaan oloo yeroo baastu namoonni haakaroota jedhaman addunyaa irratti argaman hundi suuraa kana gama isaanitti asoosiisuudhaan quba lamaan irraa ashaaraa iskaan gochuudhaan ni fudhatanii. Erga iskaan godhanii fudhatan booda maallaqa baankii keessa jiru maqaa ishiitiin baasuu ni danda'ama. San qofaa miti. Haa ta'uutii maqaa ishiitiinis maallaqa erguu fi waan barbaadan gochuu ni danda'anii. Ana abalu jechuudhaan maqaa namoota marsaa hawaasa irratti harka isaanii akkana godhanii suuraa isaanii maxxansan ibsuudhaan ashaaraan kan koo kana jechuudhaan himuudhaan waan badii gurguddoo hammanan jedhamne itti hojjetanii. Haa ta'u malee mana murtii irratti rakkoon kun dhufee booda yeroo dhihaatan anaa miti ja'anii mormuufillee ni ulfaata. Maaliif yoo jette ashaaraan isaanii yookaan qubbeen isaanii lamaan kanarratti kan jiru isaanii akkasumas harka kana ittiin fayyadamaniiti jiranii. Kanaafuu yeroo suuraa kaanuu harka kana quba lamaan keenya kana ol qabuu hin qabnu. Addunyaan ammaan tana yeroo hedduu yaaddeessaa keessa jirti. Haa ta'u malee Ameerikas ta'ee biyyoota gurguddoo addunyaa kanarratti gurguddatan keessatti waan kana balaaleffataati jiranii. Yeroo suuraa kaatan qubbeen lamaan keessan dhoksuudhaatu barbaachisaadha jechuudhaan marsaa hawaasaa kanarratti barsiisaati jiran. Haa ta'u malee namoonni qubbeen isaanii oloo qabanii suuraa ka'an hundarratti rakkoo dhufe jechuun osoo hin ta'in namoota isaaniitti fayyadamuu barbaadanii fi isaaniif dhihoo ta'uuntu itti fayyadama. Haa ta'u malee qubbeen lamaan kun mallattoo nagayaati jettee addunyaan haa fayyadamtu malee yeroo ammaan tanaa rakkoo guddoo addunyaa tanarratti fidaati jiram. Rakkoon gurguddoon dhufaa jirtu tun hangana yaamuu baattullee namoota hedduu boochisteeti jirti. Jireenya isaanii keessaa baasteeti jirti. Namoonni hedduun boo'uudhaan wanni kun yakka kana ani raawwanne jechuudhaan haa iyyan malee hammana ja'amuudhaan addunyaan qorattee waan kana hanga irra geessutti isaan rakkoodhaaf saaxilee mana hidhatti waggoota dheeraadhaaf teessiseeti jira. Kanaafuu namoonni addunyaa kanarratti argamtan hundinuu yeroo suuraa kaatan harka lamaan kana yookaan gama duubaatiin gama kottee agarsiisuudhaan yoo kaatan irra bareedaadha. Akkatti gamana qabdanii yoo suuraa keessan kaatan qubbeen lamaan irraa ashaaraa keessan fuudhuudhaan yakkoota gurguddaa ittiin raawwachuun ni danda'ama. Kanaafuu yeroo suuraa kaatan akkanarraa akka of qusattanii isiniin jechuun barbaada. Wantoonni addunyaa kanarratti amma ta'aa jiru hedduu nama raajiidha. Hedduu nama ajaa'ibsiisa. Kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa tanarratti argamtan hundaaf YouTube chaanaalii Suushaan Tiyuub jedhu kun ammaan tana waan hojii ajaa'ibaa fi dinqisiisoo addunyaa kanaa isiniif qabatee dhufuuf akka gartee hundi keessan subscribe, share, like naaf gootan abdiin isinirraa qabama. Galatoomaa akka waan isiniif dhaame kanarraa barumsa xiqqishaa tokkollee taatu fudhattan abdiidhaan qabama. Ana Suushaan Aliyyiitii yaada qabdan naaf laaddaa.